كان لمتينا في بسي فاتنا بسي شوبو كوندما أنا بيسي كنا Nagaa Waaqayyoo isiniif haa ta'u akkam jirtu hordoftoota keenya kun sagantaa birmadummaa tan obboleessa keessan Eeliyaas Gabulaati. Gooftaan maqaan isaa kan eebbifame haa ta'u warra kunoo deebinee wal agarree irraa barumsa keenya iddoo dhaabne kaafneetu kan nuti itti fufnu. Egaa akkuma yeroo kaan goonu Waaqayyoon walii wajjin kadhanneetu kan nu sagantaa kana jalqabnu mee bakka jirtan hundumaatti haala jirtan keessaatii ba'ati amma yeroo ammaa kana dubbii sagalee Waaqayyoo isa hundumaa jijjiiru isaa jireenya keenya fooniif hafuuraa tarkaanfii keenya dabalu qulqulluu sagalee Waaqayyoo waliin barachuuf jedhaa irraa waan ta'eef isaaf iddoo kennine mee hafuurri qulqulluun akka inni nutti dubbatu daqiiqaa tokko kan hin guunne walii wajjin Waaqayyoon kadhannee gara barumsa keenyaatti seenna. Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos galanni siif haa ta'u yeroo kana inni nuu laatte maqaan kee bara baraan haa eebbifamu. Gaarummaa keef gargaarsa keetiif ulfaadhu obboloota koo iddoo garaagaraa jiran haala garaagaraa keessa jiran sagantaa kan akka isaan hirmaataniif dubbii sagalee keetii kan akka isaan hirmaataniif carraa kana waan isaaniif laatteef galanni siif haa ta'u. Jalqabaaf xumura nuuf ta'i inni kanaan mormu hafuurri hamaan sun maqaa Kiristoos Yesuusiin bakka jirutti kan hidhame haa ta'u. Nu wajjiniin ta'i maqaa Kiristoos Yesuusiin si kadhanneerra oo. Ameen. Tole egaa sagantaan birmadummaa sagantaa keessanidha. YouTube'dhaan kan inni isiniif darbu chaanaalee Eeliyaas Gabulaa Official Channel kan jedhamuun isiniif darba baay'een keessan hordofaa akka jirtan nan beeka. Warri akka tasaa har'a dhuftan YouTube'dhaanidha kan inni roobii galgala sa'aatii 3:30 yeroo hundumaa barsiifni haaraan isiniif laxxafama. Kanaaf hordofaa subscribe comment like share waliif godhaa wal qaqqabsiisaa. Dubbii sagalee Waaqayyoo qulqulluu kan nuti itti barannudha. Chaanaaliin kun wanti biraa wanti itti dabalamu hin jiru yoo gooftaan jedhee panel discussionii yeroo meeshaan adda addaa sirriitti gaafanni nuuf guutu itti fufnaa faarfannaan adda addaa irratti hin dhiyaata. Gara fuula duraatti gooftaan sagantaa kana akka inni guddisaa deemu shakkii tokko hin qabu. Waaqayyo gooftaan isin eebbisu koomentii warri naa kennaa jirtan warri na jajjabeessaa jirtan warri bilbilaa jirtan hundi keessan bakka jirtanitti ammallee Waaqayyo gooftaan isin eebbisu. Ammallee yaadi keessan fayyada waan ta'eef yaada keessaniin koomentii gochuudhaan subscribe gochuudhaan social media adda addaa irratti gaafanii gadhiisu yaada keessan natti hin qusatinaan isiniin jedha. Waaqayyo gooftaan ammallee irra deebi'ee isin eebbisu. Egaa sagantaan keenya har'aa barumsa keenya iddoo dhaabne tu itti fufna amma kutaa 19 geenyeerra. Egaa sagantaan kun bifa kana fakkaatuun akka isiniif dhiyaatuuf tumsa garaagaraa kan godhan baay'een isaanii jiru kadhannaadhaan yaadaan kan na deeggaraa jirtan Waaqayyo ammallee bakka isin jirtanitti isin eebbisu. Graafiksii isaa hojjechuudhaan burqaa graafiks obboleessa keenya Yoonaas Getaachoo bakka inni jirutti gooftaan isaa eebbisu. Har'a immoo kaameraa kana naaf qabatee kan jiru obboleessa koo Sooressaa Getaachoo gooftaan isaa eebbisu jechuun barbaada. Har'a qophaa koo miti. Amma xumuraatti nu wajjin hin turaasin jenna eessallee hin deemina dubbii sagalee Waaqayyoo daqiiqaa murtaadha bada ammoo kanatti yeroo keessan kan isin jalaa fudhatu miti waan ta'eef obsaan sagalee Waaqayyoo walii wajjiniin haa barannuun isiniin jedha. Gooftaan guddisee isin haa eebbisu. Egaa barumsa keenya itti fufna. Yeroo darbee barbaachisummaa barumsa kanaa namoonni yeroo baay'ee waa'ee raajota sobduu barsiisota sobduu kana gaafa nu kaafnu kan ana fakkaatan ana duwwaa miti kan isaaniin morman gooftaan namoota hedduu kan na caccaalan baay'ee qaba. Yeroo wanti kun ka'u barbaachisummaan isaa amma kanatti akka hin taane fakkeessanii warrumti sobduun kun namoota adda addaa bobbaasanii yeroo nuun isaan jala dhaabbannu arrabsoo garaagaraa sooshaal miidiyaa kanarratti oduu adda addaa wangeela lallabdanii wangeela qulqulluu lallabuu dhiiftanii waa'ee namaa lallabduu maal sasaan jedhan kanaa fi barbaachisummaa isaa kaasnee walii wajjin haasofneerra soba akka inni ta'e wangeela akka inni ta'e isaaniin mormuun isaan jala dhaabbachuu lubbuu oolchuu akka ta'e walii wajjin qabxii afur walii wajjin ilaallee turre kanaan dura har'a barumsa keenya tokko jennee itti fufnaa jechuudha. Waaqayyo nama inni itti dubbate akkamiin beekna kan jedhu seensa isaa walii wajjin ilaalla har'a.
seensa isaa walii wajjin ilaalla. Kanaaf eessallee hin deemina. Seensa isaa walii wajjin ilaalla. Waa'ee nama tokkodha kan nuun kaafne macaafa qulqulluu keenya keessaati. Fudhanneetu nama sana moodel godhannee yookaan immoo safartuu wayii tokko godhannee sagaleen Waaqayyoo waa'ee nama sanaa waan guddaa waan inni dubbatuu fi namni tokko akkamitti Waaqayyo namni itti dubbate nama akkamiiti kan jedhu barreessaan Ibroota boqonnaa 12 irratti yoo ilaaltanii dhuga baatota akka duumessaa naannoo keenya qabna jedhee dubbata. Dhuga baatota akka duumessaa baay'atan naannoo keenya qabna. Isaaniin ilaallee kan jajjabaannu, isaaniin ilaallee gooftaa kan hordofnu, isaaniin fakkeenya kan godhannu baay'ee qabna macaafa keenya qulqulluu kana keessa. Macaafa qulqulluu kana beekuun yookaan dubbifachuun barbaachisaa kan inni ta'eef kanaaf. Anaan namni akka barbaadetti nan ooftu abbaan barbaade nama tokko fuudhee samii sanarra yoo kaa'e ani iddoo hin qabuuf akka wangeela kanaatti namni sun hin jiru taanaan. Sababi isaa maaliif? Sagalee Waaqayyooti ala kan jiru hundinuu inni kan gooftaa miti waan ta'eef dhuga baatota akka duumessaa kanan hordofu hedduu isaanii jiru macaafa keenya qulqulluu kana keessa. Kanaaf har'a namni tokko, nama duuriyyee tokko, nama karaarraa kaate tokko, hattuu tokko, sobduu tokko, raajii sobduu tokko kabeebsee itti naanna'ee gaardiidhaan itti naanna'ee gubbaa sana kaa'eef keebee gubbaa sana kaa'eef nuun isaaniin hin hordofu. Sababi isaa maaliif? Kan akka duumessaa baay'atan naannoo keenya qabna. Maqaan gooftaa kan eebbifame ta'u macaafa qulqulluu keenya kana keessa jiru. Isaan keessaa nama tokko fudhanneetu warra kan nuun ilaalu. Raajii beekamaa macaafni qulqulluun waa'ee isaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos afaan isaa banate kan inni waa'ee nama kanaa dubbate. Waa'ee isaadha kan nuun har'a walii wajjin ilaalle. Nama sanatti Waaqayyo itti dubbateera. Erga Waaqayyo itti dubbatee namni kun akkamiin kan inni tajaajile? Jarri har'a jiran kun akka nama kanaa miti taanaan yookaan immoo akka wangeela kanaa miti taanaan jara kana of keessaa baasaa warri hordoftan udduuba deebi'a. Bu'aa barumsa kanaa isinii kaaseera kanaan dura. Inni tokko isaanii biraa deebi'uu duwwaa miti jara jala dhaabbachuu jara mormuuf akkasiin jalqabdan isa kana abdii guddaan qaba kanaan duras dubbadheera waan ta'eef. Egaa har'a waa'ee nama tokko walii wajjin ilaalla macaafa qulqulluu keenya keessa. Safara keessanii miti. Ganda keessanii sana miti. Biyya keenya keessa jiru kana miti. Isa miti. Wangeela keenya kanarraati nama gooftaan Yesuus Kiristoos waa isaa dhugaa bahee fi walii wajjiniin isadha kan nuun ilaallu. Jalqaba duraamee Luqaas boqonnaa 3:1-2 isinii dubbise. Isarra dhaabbanneetu caqasoota garagaraas dabalannee walii wajjiniin har'a sagantaa keenya walii wajjin baranneetu xumura. Akka jedha. Luqaas boqonnaa 3:1-2 Xibeeriyoos mootichi moo'ee waggaa 15ffaatti Pheenxoos Philaaxoos biyya Yihuudaa bulchee Heroodis immoo biyya Galiilaatti Filiphuus obboleessi isaa biyya Ixuuriyaa fi Xiraakoonisxiisitti Lisaaniyaas biyya Abiliyaatti abboota biyyaa turan. Haanaasiif Qayyaaffaan hangafa lubootaa turan. Bara sanatti Yohaannis ilmi Zakkaariyaas lafa onaa keessa utuu jiruu sagaleen Waaqayyoo isa bira ga'e jedha sagaleen Waaqayyo. Waa'ee Yohaannis Cuuphaati iddoo kanatti kan Luqaas barreessu. Waa'ee Yohaannis Cuuphaadha kan inni barreessu iddoo kanatti. Waa'ee Yohaannis Cuuphaa namni Yohaannis Cuuphaa jedhamu kuni waan isa ajaa'iba akka tasaa nama argame miti. Bara kakuu moofaa keessa waa'een isaa kan raajame sagalee lafa onaa keessaa hin iyyaa jedhee kanaan dura kan dubbatamaa ture. Kana qofa otoo hin ta'in nama karaa baasu. Maatiyos boqonnaa 11 irra dhattanii ilaaluu dandeessu 10 kaaftanii. Nama karaa baasu. Yesuusiif nama karaa baasu jedhame duurasa raajii Isaayyaas fa'iin raajamaa kan ture raajotaan raajamaa kan ture nama akkasiiti namni kun. Nama akkasiiti. Yohaannis Cuuphaa jechuun. Yohaannis Cuuphaan waan isin bukeessaa bara kakuu haaraa keessa raajii beekamaa iddoo Eeliyaas hafuura Eeliyaasiin dhufa jedhame raajotaan kan raajame itti yaadame kan raajamedha. Iddoon amma Maatiyos boqonnaa 11 isinitti dubbadhe kana irratti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos waa'ee isaa gaafa dubbatu dubartiin kan deesse keessa namni akka Yohaannis Cuuphaa takkaadhuma hin dhalanne jedhetu waa'ee isaa dhugaa baaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos.
Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos. Kanaafi akka safartuu tokkootti fudhanne nama kana nama akkamii ture? Nama akkamii ture? Bara tajaajila isaa keessa akkamiin kan inni tajaajilaa ture? Jireenya jiraatee biyya lafaa kanarraa yeroo gabaabduudha kan inni jiraate. Bara dargaggummaa isaatti hojii isaa xumuree kan inni gara abbaa isaatti sokke. Namni kun jireenya akkamii jiraataa ture? Nama kana bira of qabne Waaqayyos nutti dubbachuusa. Waaqayyo warra natti dubbate jedhanii abiddara nu kaa'an kanas isaaniinis itti dubbachuusa. Akkamiin beekna? Sagalee Waaqayyo namicha kana bira wal qabneetu ilaaluu dandeenya. Raajii beekama bara kakuu haaraati nam kun Yohaannis Cuuphaan jechuudha. Isa kana Gooftaan Yesuus Kiristoos dhugaa baheera. Phexros faa Yohaannis faa warra isa wajjiniin waggaa 3 walakkaa wajjiniin baratan isarraa kan baratan erga Gooftaan Yesuus Kiristoos sokkees kitaabota adda addaa kan barreessan gidiraa adda addaa arganii warra du'an warra sirriitti wangeela kana lallabanidha ergamoonni isaa. Isaaniin illee amma isa jaje kana isaaniin illee hin jajne Gooftaan Yesuus Kiristoos dubartiin kan deesse keessa kan akka Yohaannis Cuuphaa takkaa hin dhalannee jedhe Gooftaan Yesuus Kiristoos. Namichi kun nama akkamii ture? Nama akkamii ture? Gabaabsinee seensa isaa irra ilaalla. Isa booddee torban garasii kaafnee torbe har'aatii kaafnee nama Waaqayyotti dubbate mallattoon isaa akkami? Isa jedhu namni kun akkas ture. Namni akkas hin taane inni sobduudha. Inni akkasaa kanatti deddeebi'u nama sirriidha. Waaqayyotti dubbatee kan jedhu walii wajjiniin ilaallaa jechuudha. Har'a garuu seensa isaa namichi kun nama akkamii akka inni ture gabaabsee dhuman isinitti himeetan of ilaalaa akka nuun turruun barbaada. Ani akkami tajaajilli koo nama kana wajjin maalan fakkaadha jennee akka nu of ilaallu nu godha. Yohaannis Cuuphaan akkuma isiniin jedhe nama Gooftaa Yesuus Kiristoosiif karaa baasuudhaaf namuma ergamedha. Ergamaadha waan isin ajaa'ibu keessa. Ergama sirrii raajii sirrii Gooftaa Yesuus Kiristoosiif karaa baasuudhaaf sagalee lafa onaa keessaa iyyuu namichi kun nama biraarraa adda kan isa godhu keessaa nama qulqullummaadhaan jiraatu nama dhugaadhaaf falmu nama akkasii nama wangeelaaf falmu nama wangeelaa fi akka sanuun wangeelaaf lolaa isaa Phaawulos jedhu sana nama wangeelaaf lolu. Nama wangeelaaf lolu nam tokko wangeela kanarraa bitatti mirgatti jetteetti taanaan nama callisee ilaaluu hin dandeenye nama akkasii. Waan isin dhibu keessaa yeroo inni waa'ee nama tokko raajuu waa tokko godhu jira miti utuu inni du'aa kaasuu utuu inni naafa diriirsuun argitan. Phaawulos faa Phexros faa du'aa faa kaasanii naafa faa diriirsaniiru. Isaan caalaa garuu Gooftaan Yesuus Kiristoos waa'ee nama kanaa bareechee guddisee namni akka isaatiin jiru jedhee jajeetu dubbata. Raajonni illee waa'ee Phexros faa badaayyaa hin raajne. Waa'ee Phexros faa waa'ee Phaawulos faa kana hin raajne. Raajonni bara kakuu faa waa'ee nama kanaa garuu raajanii. Waan isin dhiboo keessaa nama barbaachisaa akka inni ta'e. Akka nu yaadnutti garuu namni kun nama ammuma kanaatti jireenyi isaa jireenya foon isaatii fudhannee yoo ilaalle jireenya inni jiraate ammuma kanaatti miti. Nama nyaata gaarii nyaataa ture miti. Nama uffannaa gaarii uffatu miti. Taa'umsa isaa fudhattan yoo ilaaltan nama iddoo gaarii jiraataa ture miti. Lafa onaa laga Yordaanos keessa nama jiraatu nyaata gaarii nama hin nyaanne nyaata gaarii nama hin arganne kuruphisaa fi damma moggaa nama nyaatu. Nama nyaatee jiraatudha namni kun. Uffannaa gaarii illee nama uffatu miti. Gaalarraati rifeensa gaalaa uffataa jedha sagaleen Waaqayyoo gaafa dubbatu waa'ee nama kana. Waa'ee nama kana bal'inaan inaasofnaa torbee dhufuu kaafne. Nama akkasii kanadha namni kun. Nama namni sadarkaa masii barate kan jedhu kan barreeffamee jiru hin jiru waa'ee nama kana. Nam kun gaafa ilaalan miskiin bakka nama rakkata. Inni kaan immoo ndaame iddoo jireenya isaa kana gaafa ilaalu sammuu dhumti isaayyuu nagaa miti jedhee nama yaadudha. Namni akkasitti yaaduu nama danda'udha. Namuma ammuma kanaatti iddoo namni kennuuf miti. Nama akkasii kana Waaqayyo gaafa gara isaa dhufu iddoo kanatti iddoo nani sila siniif dubbise Luqaas boqonnaa 3:1-2 irratti bara Xibeeriyoos mootichi moo'ee waggaa 15ffaatti Pheenxoos Pilaatos Galiilaa irratti moo'ee Yihuudaa irratti immoo bara sana keessa
Yihudaa immoo Heroodis fa'aa barannee bara Heroodis Galiilaa fa'aa bulchaa ture. Pheenxoos Pilaaxoos baranne akkasuma bara mootonni akkasii kana duwwaa miti beektonni macaafa qulqulluu abalabaluusaa qeessa abalabaluusaa bara isaan turan keessa jedhee barreessa Luqaas. Jedhee barreessa. Bara sana himuudhaaf duwwaadhaaf miti iddoo kanatti kan inni barreessu. Waan isin dhibu keessa jarri kun utuma isaan jiranii jarri kun utuma isaan jiranii raajota warra ofiin jettan dhaggeeffadha tajaajiltoota warra ofiin jettan dhaggeeffadha nama kana bira of qabaati. Nama kana utuu isaan gurguddoonni kun jiranii dubbiin Waaqayyoo nama kana utuu inni laga Yordaanos jiru dubbiin Waaqayyoo isa bira ga'ee jedha. Dubbiin Waaqayyoo erga inni isa bira ga'eeti wantooti hundumtuu kan isaan jalqaban. Argitanii dubbii Waaqayyootu nama kana bira dhaqe. Dubbii Waaqayyoo erga inni nama kana bira dhaqeetu jireenyi nama kana tajaajilli isaa hojiin isaa hundumtuu kan inni jalqabe dubbiin Waaqayyoo erga inni gara isaa dhaqeeti. Gurguddoota kana utuu isaan gurguddummaa isaanii qabatanii utuu isaan biyya bulchaa jiranii wayyaa adii uffatanii Qayyaaffaan fa'aa warri luboonni bara sana turan beeknoonni macaafa qulqulluu warri akka bara kanaatti tiyooloojii warri barsiisan namni utuu isaan jiranii dubbiin Waaqayyoo isaan bira darbe. Iddoo kanatti waan lama Waaqayyoon galateeffadha waan isin ajaa'ibu keessa nan sodaadhasii Waaqayyoon isin galateeffadha waan isin dhibu keessa maaliif yoo naan jettan dubbiin Waaqayyoo jirra utuu jennu taayitaa gaariituu qabnu poozishiniituu qabnu paasterii taaneetuu jirru raajii taaneetuu raajii ofiin jenneetuu jirru ergamaadhatuu jennu biyyatuu bulchinu dubbiin Waaqayyoo nama bira darba beektu Waaqayyoo nu bira hin darbin Waaqayyoo si bira hin darbin iddoo qabataniituu isaan taa'aa jiranii bakka nuudha bu'aa kan buusu jedhaniitu isaan jiranii nama waatti hin galle laga keessatu inni jiru Waaqayyo dubbii isaa isaan bira dabarseetu garaa isaanii waan ilaalu jallina isaanii waan ilaaluuf isaan bira dabarseetu nama kanatti sagalee isaa erge. Inni kun na galateeffachiisa. Yeroo tokko immoo na bira darbaa'u utuu jenne dubbiin Waaqayyo na bira darbaa'u Waaqayyo na bira darbaa'u jennee akka nu of ilaallu nu godha. Obboloota inni biraan waan ani barbaadu inni guddaan iddoo kanatti dubbiin Waaqayyoo hammam akka inni iddoo qabu nu agarsiisa iddoo kanatti. Dubbiin Waaqayyoo hammam akka inni jireenya namaa jijjiiruu danda'u, biyya jijjiiruu akka inni danda'u, tajaajilaa tokko dhuunfaadhuma isaatti tajaajila isaa jijjiiruu akka inni danda'u iddoo kanatti arginaan. Ergasii booddee maaltu ta'e kan jedhudha kan nuti walii wajjin ilaalaa torban dhufu kaase. Kaan isin dhibu keessaa Waaqayyoo gara nama kanaatti waan nyaatu badaan qabu xaafiin erginee fi boqqolloon erginee fi maanni qamadiif garbuun erginee sagalee isaa erge. Laga sana keessatti iddoo isaan jijjiirreef fuudhee Ameerikaadhaan hin baafne fuudhee Yerusaalemitti san baafne dubbii isaa erge. Dubbii Waaqayyoo sagalee Waaqayyoof iddoo qaba sagalee isaatiif iddoo qaba Waaqayyo. Sagaleen isaa sun waan hundumaa gedda. Har'a maal banne beektu? Har'a waan nu banneen isinitti dubbii Waaqayyootu nu bira hin jiru. Sagalee Waaqayyootu nu keessa hin jiru. Sagalee Waaqayyoo amma nu keessa hin jirretti jijjiiramni hin jiru. Raajaa yoo hooltan, xibaaraa yoo hooltan jijjiiramni hin jiru. Sagalee Waaqayyoo hin jiru taana. Yohaannis Cuuphaa jireenya isaa tajaajila isaa kan jijjiire Waaqayyo sagalee isaa iddoo inni jiru sanatti isatti erguu isaati. Dubbii Waaqayyootiin hundumaa caale. Beeku utuma dubbicha beekanii akka dubbichaatiin jiraatan jarri warri sun sagalichumayyuu akka tiyoorii akka seenaa wayii tokkotti malee kan isaan haasa'an waa'ee sagalee sanaa takkaa oduu banni isaan hin beekan isaan. Mucaa dargaggoo waa tokko hin beekne kana dubbii isaa erge Waaqayyo. Keessuma raajota kan jedhaman bara kana keessa raajota kan jedhaman maaltu isin ajjeese? Maaltu akka isin biyya balleessitan isin godhe yoo naan jettan taa'ee gaafa yaadu dubbii Waaqayyoo hin beektan. Dubbii Waaqayyoof iddoo hin qabdan. Sabi keenyas dubbii Waaqayyoof iddoo hin qabu. Ka'umsi raajummaa sagalee Waaqayyooti. Hisqeel boqonnaa 3:1 kaasaatii dhaqaa ilaala. Hoo macaafa maramaatti sana natti kenne hoo nyaadhu naan jedhe. Erga nyaadhee booddee afaan kootti mi'aaye keessa kootti hadhaa'e hamma gaadeeminaan jedhe iddoo qoraattiidhaaf rakkisaa teettan si erga naan jedhe jalqaba duraa dubbii Waaqayyoo nyaate. Warri kan keenyaa sagalee Waaqayyoon dubbifatanis yeroo isaas hin qabani sabi keenyas sagalee Waaqayyootu hin ta'in raajummaadhuma sana kan inni barbaadu raajummaan sagalee Waaqayyoo irraan dhaabbanne inni xibaaradha.
fudhattanis fudhachuudhaa baattanis sagalee waaqayyootiif amma iddoo qabaattanitti raajonni keenya raajota warra ofiin jettan kun tiimbiitii wayii tokko yookaan immoo ergaa wayii tokko dabarsu immammaan faan dabarsu. Raajummaa miti inni kun kennaa raajummaa miti inni kun kennaan raajummaa raajonni bara kakuu moofaas ta'e bara kakuu haaraa keessa sagalee waaqayyoo barsiisuudhaan beekamu. Sagalee waaqayyoo sirriitti waan beekaniif sagalee waaqayyoo irraa gaafa namni ka'atu jedhanii warra hiyyanidha. Warra morma isaanii kennidha. Warri har'a sagalee waaqayyoo karaarraa kaasanii sagalee waaqayyoo cabsuudhaan seera waaqayyoo cabsuudhaan tokkoffaan eenyudha yoo nuun jettan raajota warra ofiin jettu. Yaada waaqayyoo keessa jiraachuu waan hin barbaanneef kan isaan waldaa cabsatanii deeman si jammare waldaa keessaa kan isaan ba'an. Akka barbaadanitti sobuu waan hin dandeenye. Akka barbaadanitti seera waaqayyoo cabsuu waan hin dandeenye waldaan isheen dura jirtu jaarsolii waldaa keessa jiru paastaroonni keessa jiru hin eegu waan ta'eef ishee kana keessa furgaasaa kana keessa futtaafachuuf jedhaniitu kan isaan ba'an jalqabuu dura waldaa kiristiyaanaa ijaaruuf jedhanii miti baay'een isaanii akkas kanaaf hidhaa kutachuudhaaf. Akka barbaadanitti balleessuudhaaf, akka barbaadanitti sobuudhaaf, akka barbaadanitti hatuudhaaf sagalee waaqayyootu dursa. Waaqayyootu jalqaba dura sitti dubbachuu qaba. Waaqayyo sagalee waaqayyoo kanaan guutamuutu sirra jira. Qolosaayis boqonnaa 3:16 dhaxxanii yoo ilaaltan dubbiin waaqayyoo akka guutummaa isaatti isin keessa jiraatu jedheetu ergasii booddee gorsaan, barsiisaan, faarfannaadhaan maaliin ergasii booddeedha kan isin tajaajiltan dubbiin waaqayyoo isin keessa jiru ta'ee jenna. Rakkinni keenya har'a jiru maali yoo jettan namni tokko ergaama tokko dabarsee jennaan bakka guutuudha. Gorsi isaan barbaachisu barumsa isaan barbaachisu irratti dubbattanii na waaqayyo isatti dubbataa jira waan ta'eef dha'ee lafa nu buusa. Akkasitti kan isin yaadde. Sagalee waaqayyoo isaan isin baratanii nu isin barbaachisa jennee yaannu paastariin saasisuma jala gala. Namicha jala gala bakka timbiitima tokko yookaan immoo ergaama tokko dabarseenaan bakka isa booddee hundumtuu namicha jala gala. Namicha akkuma inni kaan barachuun irra jiraatu sagalee waaqayyoo innis barachuutu irra jiraata. Keessumaa faarfattoota keenyaaf raajota bara keenya rakkinni keenya inni guddaan sakan teenyeen barannu sagalee waaqayyoo walii wajjin baratan. Keessumaa ayyaana kana lamaanii warri tajaajilu raajotaaf barsiisuu faarfattoota. Sagalee waaqayyoo dubbisuu, sagalee waaqayyoo barachuu hin dandeenye. Warri faarfattoota konfiraansii magaafa dhaqan ta'anii illee baratan dubbisuun silaa maali? Salallabamullee ta'anii lallaban. Faarfannaan gad ba'anii sokkuudha. Sina siraata godhadhaa. Sagalee waaqayyoo ta'a baradhaa. Sagalee waaqayyoo dubbifadhaa. Sagalee waaqayyooti ala faarfannaan hin jiru. Sagalee waaqayyooti ala lallabni hin jiru. Sagalee waaqayyooti ala raajummaan hin jiru. Raajoon sagalee waaqayyoo dubbisaa. Sirriitti barsiisaa. Hin barsiiftan taatanii jennaan inni sin xibaartan inni sin haasoftan kun jireenya saba keenyaa gaddaruu hin danda'u. Hin danda'u. Addaraasha jaraa gaafa dhattan jarri kan isaan beekan sagalee waaqayyootu hin ta'in maqaa namaa shamaddadanii maqaa namaa sassaabanii maqaa namaa daradaruu hin galchan. Isayyuu waaqatti itti dubbatetu hin ta'in informationii sassaabanii jechuudha. Leestiroota safaraatii fi birrii kaffalanii informationii funaanuudhaan. Ara waaqayyo sinii fadhiisu. Ani waan hin jedhu hin qabu. Sakana kan ajjeesu. Kaa'umsi raajota sobdumaa biyya keenya keessa hamma nu gubaa jiru kun kaa'umsi isaanii sirriidhuma baay'een isaanii kaa'umsuma sirrii ka'a. Garuu deemsa keessa sagalee waaqayyo isaan keessan jiru waan ta'eef waan jedhan gaafa wallaalan tooftaa ittiin saaman, ittiin saba kana soban, ittiin saba kana gowwoomfatan tooftaa uummataa dhufu. Sagalee waaqayyo isaan keessan jiru barsiisuu hin danda'an, dubbachuu hin danda'an. Sagalee waaqayyo nama keessan jirre tokko waaqayyo maanuu sodaatu. Sagalee waaqayyo maal akka hin jedhes waan hin beekneef hin sodaatan. Waaqayyoonis hin sodaatan, namas hin sodaatan, daffaarotadha, ija jabeeyyiidha. Gaafa achi soban ija jabinaan sobu itti yaadee garaasaa keessaatii sobaidha. Gooftaan Yesuus Kiristoos seexanaan gaafa haasa'u garaa isaanii keessa soba akkamii kana sodaa malee sobu. Yoo soban illee hin qaanaan waan isin ajaa'ibu keessa. Yoo soban hin qaanaan fuudhanii isinitti laxxafu. Hin fayyisaa gooftaan hin fayyisaa jedhanii yoo hin fayyisiin hafee sitti amantii dhabeedha. Ija jabaatanii hin fayyisa gooftaan gaafa jedhe akka nuun amantii hin qabne akka nuun dadhaboota taanee wallaale hin fayyisa jennaan gooftaan inuma fayyisa. Sobdee namatti hin laxxafatii. Hin laxxafiin namatti.
naafa diriirse bakka diriirsedhanii dhugaa baasisanii naa silaamoon du'ina faare waggaa 5 waggaa 25 irraa irratti raajamee deebi'amee naan yeroo sana galee ganama isaa gaafa inni du'u hin fayye jennaa kan silumaa du'aa jirtaa jedhama. Yoo raajjee silumaa du'aa jirtaa bakka amma du'aa jirtaa hin fayyituu jedhama nama boru ganama du'u fayyiteettan jedhamu. Har'a galgala buluun ikkoo fayyina miti. Torbee sana keessa du'uun maali? Ati karoora waggaa 5-7 nama sanatti irratti raajee deebitee naan inni torbee 5tti gaafa inni du'u nama sanatti amantii dhabettee gaafa itti laxxaftu Waaqayyo qodaa taphate seeteeti. Hin dubbanne Waaqayyo silmaasitti sobduudhaati. Sobdoota isin. Sobduu. Eelaa sobdoota isin. Dhuga baatota akka duumessaa naannoo keenyaa qabnaa. Jedha barreessaanii biroota. Isaan akka kanaa miti. Waaqayyo isaaniin dubbate isaaniin raawwate. Waaqayyo isaaniin dubbate even sa waggaa 1000 waggaa 100 faddana ta'anii gaafa isaan raajan hin raawwate. Hin irraanfatame. Waggaa 500 waggaa 1000tti kan raawwatame jira. Museen fa'a achi ta'anii waggaa 1000 wayi minaamne ganaa isa raawwatu waa'ee Yesuus Kiristoos raajan. Daawit fa'a faarfatan. Faarfattoonni warri sirrii. Gaafa isaan achi faarfatan waggaa 1000 ol ture raawwate. Kan kee sati guyyaa 5tti raajjuu hin raawwatu. Waan nama ja'a hin raawwatu. Sobduudhaati. Waaqayyo gooftaan maccaa sitti araarama. Qalbii diddiirradhaa. Silaa raajoonni sobduun qalbii diddiirrachuudhaaf yeroo hin qabdan siluma isinirraa baqadhaadhe sagaleen Waaqayyoo malee isiniin gorsaas barsiisaas hin jedhu jalqabu dura. Mataan keessan jabaadha waan ta'eef hin deebitan. Hin deebitan keessumaa warri sobaa bartan isin si waluma dhumi keessa. Kanaaf nama kana fudhannee yoo ilaalle dubbii Waaqayyoodha kan gara isaa dhaqe Yohaannis Cuuphaa sagalee Waaqayyoota kan gara isaa dhaqe. Waaqayyo dhimma jireenya isaa jijjiiruu hin qaban. Namni kun miliyeenerii hin taane waan isin ajaa'ibu keessa. Miliyeenerii hin taane, biliyeenerii hin taane, wayyaan isaatti hin gedderamne, lafti isaatti hin gedderamne, namatu gara isaa dhaqe malee inni iddoolee hin gedderan. Asii bahee jireenya gaarii, nyaata gaarii, uffannaa gaarii kan inni uffatullee hin argitan waan isin dhibu keessa. Nam kun fuula Waaqayyoo duratti nama beekamaa. Lafarratti garuu namni gaafa ilaalu namichi sun nama miskiinidha. Namni itti taphatu. Namni ilaalee bira darbu. Nama akkasiiti. Fuula Waaqayyoo dura. Har'aoo miliyeenerii, hattoota, duuriyyoota, amma raajii gaafa hettan, ergamaa gaafa hettan, ofiin jedha hin qaanoftani. Dhugaan isiniin jedha nama kana bira of qabdanii gaafa ilaaltan. Nam kun waan isin dhibu keessa takkaa waa'ee ofiisaati. Waa'ee waan namatti tolu kan inni dubbatuun argitan. Waan inni godhe karaa baasee saba sanaaf Waaqayyoon walitti fide isa tokko tokkoon kan walii wajjin ilaallu akkasiin bara isaa kan inni raawwate jireenyi isaa Kiristoosiin beeksisaa du'e. Lafa kanarraatu utuu beeksisuu du'e sokki. Kan keessanuu mee jireenya keessan ilaala. Mee jireenya keenya haa ilaalu. Dubbiin Waaqayyoo nu keessa jira. Dhuguma Waaqayyoo nutti dubbateera. Tokko tokkoon nama Waaqayyootti dubbate kana Yohaannis Cuuphaa erga Waaqayyoo isatti dubbate maaltu raawwate? Jireenyi isaa akkam akka inni ture tokko lamannee isarra dhaabbanne furshii wal godha. Warri keessan jiru keessaa darbataa, warra keessa jiran simataa yeroo nu deemu. Waa tokko ammayyuu kanan jedhu raajoonni sobduun akkuma isheen jirtu hin baay'atte malee raajoonni dhugaa biyya keenya keessa jiru. Jiru warri dubbii Waaqayyoo isaan keessa guute. Jiru warri wangeela kanaaf lolan. Jiru maqaan Gooftaa eebbifamu. Baroota keessatti Waaqayyo nama dhabee hin beeku. Ani yoon dhibame Waaqayyo nama biraa kaasa. Kuma kaafata Waaqayyo. Maqaan Gooftaa kan eebbifame haa ta'u. Kanaaf akka nu yaannu kanatti miti madaalliin raajummaa. Akka nu yaannu kanatti miti Waaqayyo dubbateera kan nu jennu. Miti. Tokko lama inni torban dhufuu kaafnee walii wajjin hin ilaalla. Egaa sagantaa keenya guyyaarraa kanumaan kan nu raawwannu jireenya Yohaannis Cuuphaati kan nuuni walii wajjin hin ilaalle. Nam kun nama akkamiiti raajii bara kakuu haaraa keessa Waaqayyo kaasedha. Baay'ee nama barbaachisaaf nama jaallatama. Gooftaan Yesuus Kiristoos waa'ee isaa dubartiin kan deesse keessaa
kan akka isaatii lammaaf takkaa hin dhalanne kan inni ittiin jedhe raajii beekamaadha namichi kun. Namicha kana safartuu godhanneetu walii wajjiniin warra har'a jirru kana ofii keenya namoota warra kaanis ilaallee hordofna, hordofuus dhiifne itti mormuus jalqabna. Baay'een isaanii ispeeshaalii warra ofitti laxxafatan hundi isaanii warri isin mana keessan keessa teessanii afaan bantanii ilaaltan chaanaalii isaanii dabalatee sobdootadha baay'een isaanii. Sagalee Waaqayyoo kana keessatti miizanamanii yookaan immoo safaramanii gaafa ilaalaman zeeroodha fuula Waaqayyoo duratti. Isin 10,000 taatanii hordofuu dandeessu. Waaqayyoo fuulduratti garuu isaan sobdootadha. Gooftaan Yesuus Kiristoos afaan isaatiin dubbateera waan ta'eef. Maqaan gooftaa kan eebbifame haa ta'u. Egaa sagantaa keenya isaa nutti deebinee amma wal agarrutti nagaa gooftaatiin tura. Dhugichi birmaduu sin baasa dhugichatti qabamaa jiraadha. Egaa kun sagantaa birmadummaati. Hin irraanfatinaa. YouTube chaanaalii Eliyaas Gabulaa Official Channel jedhuuni kan inni darbu. Kanaaf roobii sa'aatii 3 walakkaa irratti isiniif gagadhiifama yeroo hundumaa hordofaa, subscribe godhaa, share godhaa, wal qaqqabsiisaa. Sagantaan kun kan keessan nagaa gooftaatiin tura. Waaqayyo gooftaan bakka isin jirtanitti isin eebbisu. Nagaa nagaatti. Kana limitiin afibse ifaatti na baasee cubbuu koondumaa na biise.